ijoollee xiyyataa asirraa qabu tana waan sharrii barsiise dhaleen qabu jedhee. Achitti amma deebi'ee badiin kiyya maal jennaan badii keetu beektannaan dhugaadha. Uummanni nuun aggalgalchee goolii nuun aggaltee jirti akkuma kaleessa wannootii fi Arsenaal isaanii Siitii fi Arsenaal isaanii naggalte. Madriidii fi Arsenaal isaanii. Natti galte gallattii hundaafuyyuu waan godhu hin qabu aamiin jedhee fudhachuudha jedhe. Aamiin jettee fudhachuu eega ta'e ansi ari'uu barbaada balbalatiyyaa jedhe. Balbalumatiyyaa akka ati hin geenne. Rabbi jedhiin ari'inii naan jedhe dhufee si lallaalaa deddeemuu fedha. Isii tanaa ijaafaa yaabee taasifame. Giseen isii tanaa. Ijoollee xeennaanni ari'aa jennaani. Oma fedhe illee ta'e abbaa keenya dhufee nu laalaa haa deemu ati garuu jaalalaan isa waa'ee jaalalaatii addaan bahee isaanii naan jennaan ishii jedhee amma obbolummaa gubbaa kana taa'ara malee jaalalaatii addaan galle. Dhala nu jidduu jirtu sanatti waliin nu harkisa. Ilmoodha akkam taanare. Ilmaani garaa waadhane akkam taanaas. Ilma waliin haa qabdanii fayyada. Teknoloojii yaa jettu teknoloojii waliin dhalchitan moora. Teknoloojii. Ijoollee jidduu ta'e jirtu sana waliin nu harkise malee akka kiyyaaf ka isaatiif addaan baanee jirra jechuun ammallee bakka ijoolleen maantuun immoo kayini ijoolleen maantu wal biraa nu dhabdee itti wannan jedhini malee innillee ta biraa fuudhuu deemaa jira anillee ka biraa heerumuu deemaa jira. Gisee kennetu ni irreeffadha waan ofiitoo. Anillee ka biraa heerumaa jira san keessaa hambise. Maal dhaabadhee si eegaaree. Yoo fuudhallee shari'aa nagaa afurii ati obsi. Of course. La isa tuyyuu kana dura nakka Ala kulli haal deeggadda asli wajjin haga bara 2029 heerumu hin jenne. No bar haga 2029 heerumtu. Jaartii gizee fuute haga 29 inshallah wixeetii ni argita. Achi zoortee deebitaa jechuudha haati faatee akkanuma dhaabattee si eege argitee waan inni herreeganii dhayate laala haga 29 siin heerumtu inni hagas barana fuudhee ka'ee gizee sadis zooree dhufa biyyessi nyaata ka'a. Akka. No. Bakka biraatitti si baratee leenji'eetiin haa dhufu. Akkana. Tokkicha galata. Bakka biraatitti si leenji'ee haa dhufu. Akkana. Amalee akkana jettan. Ati waan hunda akkana jettan. Maali beeyta? Maqeeffadhu amma isaa kamaan saahiba keetiif makii sun kaleessa akkasitti dirree miliyoona meeqanami daawwaturatti itti galchee bar leenji'ee dhaqee bar Ingiliz irraa leenji'ee Akkanumatti. Taphataan yoo leenji'eetiin hin dhaqe sirriitti goolii galcha. Akkana. Yoo osoo ittiin qophaa'in osoo leenjiin dirree seenee mootu akka gurgurtiin. Maa kun nasree haadholeetu yoo osoo takka hin leenji'in kun ooyiluu abbaa boor keessatti akka maa goolii lama galcheemi. Lama moo sadiree? Sadaffaa galchee bar wallaahi. Ati jaalfadhiiroon goolii meeqa akkasitti galchuu barbaadda? Saddeeffaa. Atriikii barbaadde siin tapha tokko irratti sadi. At least hat-trick. No sanii miti laa sana osoo hin taane. Ati amma laal gizeen adda bita jala kanatti koomentii barreessitu maayiloo viijinii san dhiisi biraa hambisii obboleetti yaa kedhaa fayyadhaa naa barreessi. Abadan. Numaan hin goone kam. Ruuxii malee. Ishi gosa akka jali walaaf. Jaalfadhiiroon yoo xiqqaate faawulii illee taatu goolii takka taatu galchuu qaba faawulii seene. Akkana. Bar dhageeffadhu jaalfadhiloo amma asliin jechuudha yoo ati. Haadha baatee faawulii beeyta. Faawulii maal galcha faawulii eega galcha faawulii nutti gali. Kitaabni illee taatu galchuu qabaa asli. Nante faawulii maali faawulii beekan. Dhagaye jaalfadhiloo. Asliin biyya kana keessatti yoo ati heerumte naan jedhe. Wallah sargee ajaa'ibaa anasii godhanaan jedhe waadaa akkasii naa galeera. Yataabaa. Anatu isirraa ta'a. Waa hunda
Cover godhe. waa hunda galma jettaa leemuziina aruuzaa jettaa uffata isii jettaa ka dhiirtaa jettaa ka miizotaa jettaa mulu MashaAllah. Wow. full sponsor Marre 2029. maato wenitu inaaitti lafa qabatte dulloomte agasitti dhalamee qaisii darbabbo biyyee nyaadhooti Roonni takkisitta bro. Atee sadhatta akka 2029 inshallah duula lola deemarta. Atee ajaa'ibaa bara 2029 lola deemta. Lola deem. Ha? No, lola deem waan fitoo hay lola maal godha. Maal gootare? Niin dhufa. Atummaan jennaaniin fadhii teetiin eega jeeti baratumaa bara 2029 jennaan. Okay, fadhii jaartii eeguun fi dhageeffachuunis gaarii jeeti. Malee ammumaa 2025 haa ta'u taanaanis rakkoon ga'u. Sanuu eega namni haarus sponsora godhuu jiraannaan gaa jeetu miftandee kaayiroo dhufu amma boru ganam. ati bar dhiqatteetuma dibattee dhufuudha Tanaan jaabi doktor hay. ay Eegattee sama dibattee dhufuudha hin jenne shaantaalleen qabatu. maal Asli dhaqeera fuudha airportiirra. Asli siraayyuu rabbumatu iyyuu wannoo godhe silaayyuu deemeetuma jaarsaa otomaa ati rafaa jirtu akkuma makiisan sitti onna qadhufee barrima sitti ankaka Akkana surprise. surprise addunyaa guutuu beekaa kana kanatti ani maal waa akka makii maa waa gowwaa ta'e ani inshallah ka barrii banu barrii asin banu dura dursee bakki wannoo laalan sun hin jirtiin achirraan laala. Hai. Isaa dura dhaabbataree bakka san anu gajjaa. Muyattee uffata eega inni dhufee ola seentee uffattee bar guyyaa sanisiin waaquma hin qabdu bar. Uffata akkasiitiin jaarsan eeganii bar uffata roomaantikiitiin jaarsa eeganii eegama bituun kan kennu olle balbala jalaan geettee liiftii keessa jirra isaa waliin jechuun hin qabda uffata roomaantikii akka uffata. Yogguus daftanii ulaan bantarree achi jala nu bulchitanii. Jaalfadhiiloon bar leenji'aa jira waan ta'eef ka qophaa'e kana dhufa ati yoo barbaadde uffata roomaantikiitii miti qullallee eeguu dandeenya. Akkana rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu jennee ati karaa asliin deemnaan inshallah azaabaaf jaalata illee waliin argitu jidduu dara narraa. Yoo jannata malee seetu. Alaatuun. Karaa asliin deebisin jedhe deemnaan azaabaaf jaalata illee waliin argitu asirra narraatee hafte. No. Asliin jannata malee hin seenu. Karaan kiyya karaa qajeelaa namatti dheeratu yeroo. Saa amrii nama laafisuun sun takka gaa. Hayyaata mishii. Haja baasii bar. Asliin haja baasii bar. Bobbaasaa haajaa. Bobbaasaa waraana karaa nagayaa jedhiga. Karaa nagayaatti labsii inni karaa nagayaatiif jaalalarra labsee bar asliin dhiigaan katabameetii taa'uu qaba. Qabsoon bara dheeraa bar firii magarsitee bar taasile firii biraatitti deema baase. Bata. Yataa baase. Arafa irratti haa dhufu arafaa ta'e waliin salaattani. Maaf. Akka taara waliin salaadha. Namu waan qabu harka itti maratee. Habibi makiidhaa fi inshallah karoora yeroo fuulduratti achi yeroo xiqqoon booda dhufuu jedhanii iidarra dhufuu qabda waliin salaattan jedhee miira keessa galchee mucaa inshallah faransaa irra barqaa yeroo bakka mafide argine yaa. Gaafa inni waadaa galchuun argine dhufuu qabda kakadhu jedhee. Amma yamnaan alaa xursii fi dabar arafaa waliin salaatu feeta ati kophaa salaatu feeta. Sooma keessaa dhufu. Sooma waggaa dhufuu moo? Ani jechuun bara hunda kophaa ofii taa'ee shoorbaa dhugaa kophaa ofii shoorbaa godhataa ramadaanaan akka jaljalnarraa jedhu. Yoo si dhukkubee ramadaana dhufullee kun ati jaalalaa onneen ta'e timaatimii agarsiisa akkanatti dheeratte. Wallana dhukkubullee isaaf jechi isaaf uleen dhaabadhee nyaata godha malee abadan alarraan nyaata.
Jaalfadhiidhoon jarjara qaba. Hara farratti dhufuu barbaada. Hamtuun sintu gabaan ofiiti. Jarjara qaban jenne. Emergency. Emergency reefu sanii jira. Itti dhagayameera bakka hiriyyaan kiyya na biraa deemeen akkamitti as ta'a jedheen keessa waliin haasa'u. Yoo nani Kakara naan barreessine bar guyyaa san naa barreesse. Waan kana waliin eegallee an biraa hafe an keessatti naan jedhe. Inde wanti illee jaadellam inde onna yoo dhabe sombatu nama bokokkaa bar ilmoo dhiirati inde. Hai. Hiriyyaan ta'e takka waliin barumsa eegaltee yoo ati qonna gad deebitee inni bakka guddaa ga'e injina ta'ee argitu bar sitti dhagayama. Of course hedduu. Yoo inni paayileetii ta'e amma waliin barumsa eegalanii amma inni paayileetii ta'e akkatti shugguxii Oromoo dhukaatu kun argitee jeettii gubbaa koree itti dhagama sillee minishirii kanatti dhokaasuu qaba jilbiifate. Akkana. Isaan maali kun? Dhageette ka abbaa shaddaa. Haadha shaddaa. Haati seenallee dhufte kun as jala. Galcha. Haati seenaa. Teena dhiisee tanamaati haasa'e aarti jedha kana rabbisee haa cabsu. Koomentii isiin gootee hin argitanii rabbisee haa cabsu jette. Jaarsi waa itti dabseetu bartaa kana kaatee abaartii. Sinaggeeffataa rabar way wal biraa fagoo jirra. Nama lamaan si hordofaa raba. Museera assalaamu alaikum. Waalaikum assalaam. Akkam nagaame. Addaan diiggatanii bara. Salooni tennee buna dhugaara. No, haati seeraa bar viidiyoo gaafa Forex Entertainment irratti qophii iidaa mudannoo aslii ni jiru. Aboo badda hofle viidiyoo sirrirra laa ilaaha illallah. Ani haadhuma seenaa laalaa jira. Haati seenaa akka seenaa kana duraan beekti waan taateef oduu inni haasawee geeffate hofle ejjisii haatan ta'u. Ayyoo isii mana keessatti dabbare umarroo an ta'e kana itti mee kofalchiisaa bara gina ormaayyuu akka kofalchiisaa ooltana dabbare jettee na jala tiiti. Ni'maa tana rabbi sii kanne. Anka jedhu sila algaa diiddan san ijaartanii isin bar dhiyoo tana algaa sooma keessa algaa garagara baafatanii beektaa. Qoqqobbii irra keessa. Osoo ramadaana seenuu gahee algaa kophaa baafatan. Anillee isaan bira ture algaa kophaa baafatan. Kophaa baafatanii. Geeddi suma kabajaniiti gaa waan ofii. Bareediitii yaas jire jeeti suma kabajaniiti. Algaa kophaa baafatan achumatti sila warri kun maaliif algaa kophaa baafatee hannuman laala cadhisa kophaa bulan. Sooma ke ramadaana keessa bar. Silaa Kaayiroon biyya kanatti guyyaa rafaa oolanii halkan taa'aa bulan. Achumatti hayi. Gaafa kaan ramadaanni gahee jennaani waa mudide addaanni ramadaanni hiikame arafaanuu dhufe waa mudide inni. Waa mudide jennaani algaa ofii kana mataa isaa addaan diiddeedhaan dheengadda viidiyoo nu mul'isee asirra baru algaa diiddeedhaan bakka buluun qabu jettee dhaquufi bara. Kasi algaa si diige. Haala seenaa algaa maaliif diidde jennaan. Diige malee waan diigeef hin beeku naan jennu. Achitti innillee maal jedhe seeta dhufee. Daa'imni irraa. Jaartiin maal yaadde sila algaa ofii addaan mataa diidde. Algaa diidde bara. Kan lafti barii yoo didde ija keessa deemanii ija keessa deemtee maal balleessiti? Baddu. Sistamni isii sistamaa miti bara. Yamman jedhaa barattoo kanatti baajaan fadhiiloo ijaazaa buufachuu qabdaa bara. Ati sitti narraan barattu. Meetti bibee buseera. Maal jetta si laala seenaa? Bari sistama tokko jala akkasii haran. Sistema jalaa bara yoo jettu maali sistema bara silaa ati achi jirta sistemii kabaru kamaali lafa duwwa sistema bara. Muuxannoo ajaa'ibaa sii kaddetti. Maaltu beeka waan rabbii kanaa arafaa tanee wajji salaatuun oolu akkas linji. Akkasii bar warri soddaa malkisxanyi moyaa ka gorobeet jedhani habiibti gizee nuti jaarsa keenyaaf
waa hunda taanu nu jala argiti nurra kooppi godhi maal goota iccitii keenya himtaan Ani inshallah mas Ramadan dhufame Arafaan osoo dhufe jaarsa kiyyaan kophaatti sireen hojjetadhu akkam. yeroo sana rabbumatu jedhe nu silaa guyyaa rafna maal gonanneeti war Baruma magaarii gootanii iyya kana maal jettamee haadha seenaa ati gubaa jaalalaa situ argee keessa tare. kunu akkuma nuti mana keessa doktora ofitti taanu kanatti doktora ofitti tayaati. Kan kee rabbi doktora si qabee bar kiyya guyyaa takkayyuu faarmasii keessa dhaabatee hin beeku. Keetis injina dhaabar. Rabbi guyyaa takka faarmasii keessa dhaabatee hin beeku kiyya. Ati ta'i. Doktora ta'ee kiniin an kennuuf tokkichi nu ta'uu fi dhibee isaatiin walirra ooluu fi. Qoradhu akka gaariitti. Ati yaali ammallee irra deddeebi'iti. Gara shisma. Amala qabeetti tenne jedhanii amaara afaan buusanii jaartii mana baasanii hamma danda'u yaalee kana caala maal godha jedhee asli hin gaafaati seenaa taatu. Warri koomentii kana bar isaan Yaallee amma dandeenyu kana caala maal goonu jee. amala qabeetti tenne jedhanii amaara afaan buusan jedhe jaartii mana fuudhanii na jala sii jirra jedhanii. Gaafa geemii doktora hin hafin ka sodda walii ooltanii miti ree hafin gaafa geemii doktora. Inshaallah. Sa'aatii inni ta'uusa guyyaa san sargii jira. Awwish nan dabra karaa dura. No kana rabbi kana bar kana yaa rabbi hiyyatta godha. Kasirtiin chaarjii fi katiin kamataan sin dhukkubirra. Sargii guyyaa. No sargii rakkoon qabu. Silkimmaan chaarjii fi katiin guyyaa san.